Yoo yaa akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Gumi Boko keessummaa lamaan qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummoonni kiyyaa Obbo Adola Banataatii fi Obbo Girji Boru sheekuute haala baniinsa warqii laga dambii irratti kaabineen godina Gujii guyyaa lamaan kana geggeessaa turte irratti hubannoo isin uumuun jedheen abdadhaa. Godina Gujii kana keessatti keemikaalli Allaamuuddiin achitti bane ummata keenyarra miidhaa tokko geggeessaa turuu isaa ni beekama. Kanarraa ka'uudhaan mee ummanni keenya maarra akka jiru warqiin kun maaliif cufame amma maaliif banamuu barbaachise qorannoon godhame sun seeraan maaf dhiyaatu akka dhabe gaaffii kanarratti ummata keenyaaf hubannoo uumu jennee abdanna. Ummanni Oromoo mara waan kana laaluu qaba. Ummanni Oromoo mara waliin ga'uu qaba. Sirba Adamii kanaa wanta dachaana nu eegaa ulfaadhaa wayyamaa laayikii fi sheerii tolchaa ummata Oromootiif sagalee ta'aa jedha. Ulfaadhaa wayyamaa anka qopheessitin dhiisoo kennaaf golchaati. Aya Studio. Anu dana nu bahasa misanu bahas kurmagana kaca berpetakan. Iwa kanu dage. Isi di kurbasa isi nama isi nama isi tangan. Yoya Jalau. Dalchumti naga kesan naga. Rinwol gulagale. Egale kesan gale. Egale marre warindem biasa galaki. Obbedan sole ballo naka bijala kia. Obbedan sole ballo naka bi arekia. Obbedan sole ballo naka bi adatia. Obbedan sole ballo sirban kabaro jolle. Obbedan sole ballo sirbine kongo tolle. Obbedan sole ballo naka bi oragani. Obbedan sole ballo naka bi matini. Obbedan sole ballo naka bi okoni. Obbedan sole ballo debisi adaani. Obbedan sole ballo nukale ada kabna. Obbedan sole ballo kenna botin janna. Obbedan sole ballo baratora akani. Obbedan sole ballo shitole mara lolle. Obbedan sole ballo doggane wan kernaran. Obbedan sole ballo yosano bekerarre. Obbedan sole ballo arine golarrarre. Obbedan sole ballo gola intala gujo. Obbedan sole ballo dansiti hola ballo. Obbedan sole ballo sirbu makana dinye. Obbedan sole ballo kawalin bona tallo. Obbedan sole ballo kabbanna jirti arin. Obbedan sole ballo fito magafa sirba. Obbedan sole ballo kesi kabbana kai. Obbedan sole ballo narabu te barre. Obbedan sole ballo kabaten ole male. Obbedan sole ballo anarafu tu marre. Obbedan sole ballo oku ila chaoli. Obbedan sole ballo kotu ila lawali. Obbedan sole ballo keto mata guduro. Obbedan sole ballo betan be kuduro.
obbedan sole ballo lalo tarefu kicho obbedan sole ballo oti badada galcho obbedan sole ballo kujo ke doro betta obbedan sole ballo borada surrere fa obbedan sole ballo dogganne kawe kenna obbedan sole ballo wan kenna in kennino obbedan sole ballo duballe henda chano obbedan sole ballo nonno sano godinnan obbedan sole ballo sumale karabena obbedan sole ballo kane sibradena obbedan sole ballo jedera haji kutan obbedan sole ballo adate tulan dube obbedan sole ballo jannatu yara gube obbedan sole ballo lukku bi baradibba obbedan sole ballo infayu wadanini obbedan sole ballo oromo sudan beko obbedan sole ballo lakin tutukene obbedan sole ballo harmakeno ono obbedan sole ballo bosetti durra amma obbedan sole ballo sijibe usso obbedan sole ballo el tambo cintolo obbedan sole ballo ya bane murammale obbedan sole ballo wiyanin sabin fetu obbedan sole ballo dikane galchammale obbedan sole ballo anarrabute barre obbedan sole ballo abate olimmale obbedan sole ballo anarrafutu marre Yoya akkam jirtu Adishaaf Girjo. Ayye nagiyaa. Ayye dansa. Ayyaa nagiyaan jirtan baga nagiyaan nu eegdan. Ulfaadha Adishaatilee itti dabaladhu uummata si daawwatu nagaa fuudhiiti. Sududdumaan gara gaaffii kennaa seenna. Yoya nageenye badhaadhaa jedhu. Ayye ulfaadhu wayyam. Mee gara gaaffiitti seena. Maaliif waan nama muddaatiin nu harkaa qaba? Wanni gujii kun beektaa godina gujii keessatti waan deemaa jiru nan dhaggitanii kaadireen godinaa biltsiginnaan callaa walta qabamtee uummata irratti murteessitee jirti warqiin kun akka banamu walgahii guyyaa lamaan geggeessanii har'a xumuratanii jiru. Mee generally walumaa qaba jumlaadhaan akkamiin ilaaltu waan kana warqii laga dambii akka banamuu fi murteessuun kun akkamitti ilaaltanis mee Girjoo irraa jalqaba dhifama waliin Girjoon uraagaa miti. Uraagaan nu dirsaa miti anaa si Adishaa maatti. Galatooma warra Gumii Boko nuti saba tokko maarre. Dhugaa jettee Gumii Boko nuti saba tokko yaa. Jiraadha ulfaadha waan kanarratti akka yaada kenninu ka nu yaamtanii fi galatooma dansa garuu kuni maal irraa hubannaa jennee kan ennaa laalle warri dhufee achitti kora godhate kun eenyufaa ennaa jenne warra biltsiginnaa jenne warra kaadireet jenne warri kuni
eenyufaa isaan eenyuf dhaabatan saba kamiif dhaabatan saba achi keessa rakkoon irratti amma jirtu rakkoo saba kanaa hiikuufi achitti walta dhufan moo eenyufaa isaan eenyuf hojjetu jira eenyu dalaguu jira jennee ilaalle kuni ifarratti wanni seen nutti mul'ichu maasiif akka bakki kun duraani hojiin irraa dhaabbattee turte. Wanni hojiin irraa dhaabbatteef isii kontiraatarra wal dhabammoo yookaan immoo dalagaan kuni gujirra miidhama guddaa itti dhaqqabsiisaa jira. Me irraa qorannee miidhama namaa barannee achiin duuba immoo karaa beektaa miidhama sani irraa dhooguu danda'u midhaafannee itti deebina moo maaliif kanaaf amma wanni guddoon nuti immoo irraa barachuu yookaan immoo hubachuu qabnu maal eessaan ganeeran waan irraa qoranneedha san eessa yoo akkasite yoo durii irraa qoranna hammeenna yookaan immoo dhukkuba isiin gujii gubbaa dhaqqabsiisuu jirtu irraa qoranneedhane yoo waan saniif hojiin duraan dhaabattee jiraatte meeti wanni isaan ifa baasanii sabatti maatii gujiititti wanni isaa himaneera maatu igarraatitti waan tokko dhageennan jiru. Amma innaa dhageennu walta deebi'anee hojiin tuni akka jalqaban akka jechaa dhageenna. Kuni maani gujiin durillee maani kabeekuu miti warra akka looniiti loon bula yaa'anii loonirraa diqquma callaa beekam sammuun isaanii diqqoo loonirra jira malee akka looniiti. Waan nuti jenne cufaa itti yoo himne hin fudhatan nurraa fudhatan. Yoo nurraa fudhatuudha dhabaan hoo hunnaan akkasaan achi keessa seennee hunnaan hojjetannaa hunnaan irraa guurannaa hunnaan waan feene keessa seenne godhachuu mijeeffachuu dandeenya jedhanii mari'atanii dhufanii jiran. Kanaaf immoo namni kenna qophaa'uu barbaachisaa. Maali dhukkubi kan isin keessa jiru kan ilmaaf intala jaarsaa jaartii guddaa xiqqaa sa'aaf korma laga keessa bisaan keessa qilleensa isin achi qilleensa isin keessa jirtan kan cufa isinirraa destroy godhanii balleessanii isinuu lafarraa duguuguuf qophaa'anii akkasitti dhufanii beekatanii kana qophaa'uu isin barbaachisa jedha gabaadduutti. Ulfaadhu wayyame. Mee Adisha ati mee yennaa waan kana laaltu wanni kun waan irraa ka'eef qaba waan cufameef qaba. Garuu amman bannaa jedhaniiru. Akkamiin laalta waan kana? Nagee ulfaadhu wayyame. Gaaffii teeti tanagee jabeessuudhaaf diqqoo seenaa laga dambiisa yookaan warqee adoolaa kana haga lafa santi bananii bara xaalaaniin biyya san dhufte yookaan bara xaalaaniin koloneedhaaf waggaa shanii biyya san turte hodhicha karaa baay'ee finfinneerraa adoola dhufee doolottaru kana sababuma warqee adoolaa kanaan isaa argatanii amma santi xaalaanis saamachuudhaaf itti achi kaateetti mootummaan Haile Sillaasee itti diriirfatee hagayyee
ummata callaa doon ta'e lafalle Kristinaa kaasuuf taasisee Adola je ክብረ መንግስት jedheen wanni ክብረ መንግስት jedhee fiyyee warqee Adolaatiin kabajamee jechuu isaati. Mootummaan itti ulfinna argate wanni maqaa ክብረ መንግስት jedhan kennaniifu warqee Adolaat saniin ittiin ulfaadhee addunyaa tana keessa ittiin mul'adhee ulfinnatti argadhee jedha. Mootummoota addunyaa gurguddoo kana warqee Adolaa saniin dhaqee nastoo isaan jedhan saniin harka dhaqee ijji nastii isaan jedhan san geessee warqee tana mootummoota kennee achiin duuba ulfinnatti argate. Saniif maqaa Adola jedhu warqee Adolaa jedhan sun xiqqootti tola dhattee jennaani amma inni ifumarraa hundaa'ee ana kabachiittee jedhee ክብረ መንግስት jedhee maqaa Kristinaa lafalle Kristinaa kaase. Gara kaaniin bulee horajjee agaramaara jedhee achillee Kristinaa kaase. Ammoo tanaachumatti wanni xiqqoo amma waan ammayyee irra gaaffii nu gaafatte kanarratti fuulleffattee jedhu seenaa xiqqoo beektaayyee fagoolleen ta'in kaayyee bara darbii kana ta'e ka argaa guddadhe takka kaasuu na barbaachisa waan namoota dhalattoota naannoo san irra dhaqqabaa ture waan warqee Adolaa kanaan kan ka'e. Warroota lafa sanatti dhalatanii ka shaakkisoon dhalatanii ka Adolaan dhalatanii ka achi guddatanii dagaaganii wadaggalanii waa horachaa turanii fakkeenyaaf ka akka Shaashoo Barraaqoo faa ka akka Yohaannis Gambeelaa faa ka akka Dassaalee Dullachaa kana faa karaa dugdaatiin ka akka Shondhooraa Gataa kana faa ka akka Baatee Gataa kana faa warroota kana sababa warqee Adolaa kanaan riphisanii eeganii mootummaan darbii sun miidhaa guddoo haga lubbuu akka hin jiraanneetti yeroota maqaa dha'ichaa tattaafatte kana lubbuu dhabamsiisanii ka fakkeenyaaf Dassaalee Dullachaa wanni inni ittiin du'e sababa biraatiin nuti toorchi mana hidhaatti dhaanamaa ture ka achitti wanni jedhe sanii nafisaa ittifachuu dadhabee eeganne du'icha ga'e kaanii gad dhiisanii mana ga'ee du'e jechuudha. Naftanyoota eeganne du'ellee addee beektaa sila Dassaalee Dullachaa nama guddaa isa itti awwaalatti barbaannu duuchii nu dhoogitee falamaa hantuun gaasan tutte warrooti gaasanii awwaala sana irratti argamanii seenaa waasanii dagatuu nu barbaachisu maali wani waan fagoo jiraatu nuti yoo akka jarri short memory jedhan malee seenaa kana sidaan kan asirraa kana ilma qaqqaabannaa rakkoo gaasan dhalatte irratti. Latti ammayyee Dassaalee Dullachaa lubbuu isaatti dhabe. Wanni Dassaalee wani waan biraati miti waan warqee Adolaa kana namicha saneen akkuma amma ibsichaa wadhaanatte dandamachuu dadhabee du'e jechuudha. Shaashoo Barraaqoo akka shaakkisoo hin seenne akka hawaxaa achi hin qaqqabne mootummaa itti murteessee Adola keessa bahee nageellee dabaruu danda'a nageellee jiraachuu danda'a Adola karaa nageellee kanatti gadi deemee nageellee jiraachuu jedhanii achitti murteessan jechuudha. Lafumaa akka inni seenne shaakkisumaa akka inni seenne itti murtaa'e jechuudha. Geessanii jara tana gaafa isaa hidhaanu eessa hidhan yoo jette Maa'ikalaawii bakka warroota gugurdaa gaasa siyaasaa bakka Muhee Abdoofaa bakka Asfaawu eenyu jaarsaa nafsii lafaa tana mareet laaraashuu jedhan kanafaa baasaa ture bakka warra gugurdaa san dargii itti hidhe aleen baqqay keessatti hidhaa achitti gaafa isaa hidhane ani gaafsan diqqaadhaaf Finfinnee
dhaqee ala baqqannitti jara kanatti ilaalaa isaan ture jechuudha. Ammoo waan kana kaasee fi sababa qaba. Wanni kun beektaa mormiin ko addaa muti kakaate lubbuun gatiin itti kaffalleerraa achirraa kaatee wanni kun dhaabachuu akkuma guyyaa guyyaan babal'achaa deemtuun dargii hundatti ijaaratee lafa sanee laga dambii warshaatti dhaabe jechuudha. Dhaabuu malee adoo mujateetti hin jiraatine jarree wayyaaneen biyya dhuftee qabattee wayyaanee eega dhuftee biyya san qabattee jettee karaa warshaa san callaa saamuu itti diqqaatee Sheek Alaamuddin jettee meedrookiin amma maqaa meedrookii kanaan baattee maqaa Sheek Alaamuddin kanaan lafsantti dhaabanii ummata sanii lafa saniitu ummata sanne miidhaa turan jechuudha. Lafa jalaa fi gubbaalle baddaa bosona lafsanii irraa ciranii gubbaanii birbissi lafsanii irraa ciramuu mucamma warqii lafa keessaa callaa laalaa jirra. Birbissi lafsanii irraa cirame warqii san baasichaaf jedhanii birbissi ciraa turan suni gatii warqii sanii caalaa yoo caale malee hanqatu. Ammoo gara kaaniin jalaa gubbaanii boxoboxaniituma qotanii waan kaan guuraa turan. Dhalli duubaa dhufe kun akkuma dammaqaa dhufuun akkuma naggaa dhufuun ijoolleen mana barumsaatti mormii eegalte jechuudha. Mormiin gaafas eegalan kan muka karaa ciranii karaa kan dabar karaa ciramee mormiin bara yeroo hunda mana barumsa shaakkisoo Adola Bulee Hora ijoolleen dhalataan lafaa dhufe akka hegereen laftanaa badaa jiru marroo dhagganeef itti dhumuu eegalan jechuudha. Seenaa achi fagootii mootii ijoollee shaakkisoo mana barumsa shaakkisoo kana Adola Bulee Hora gaafa ijoollee barattoota ijoollee naannoo Gujii san guuranii mana hidhaatti mormii isaan mormii cimaa mirgaatti ta'an karaa cufanii isaan wanni jedhaa turan abbootii gadaatiin qabattee wayyaaneen leellisaa akka isaan karaa nuu baraa jedhaa kadhaadhaan sarra dabartee namoota naannoo sanii dhalatanii ka barnoota babbarataniira jedhanii finfinnee jiran sa hunda ifi dura qabatanii yeroodhaa ittiin sobichaa fi dhugaadhaa gaaffiin teessan jedhanii mala mara gargaraatiin wayyaaneen sobaa turte jechuudha. Ijoolleen marroo dammaqxee fi wanni si ilaalteetti boottu kun waan sobaa tokko muti waan dhugaatiin badii boruuti jiraachuutti hin danda'an waan kanarraa kan ka'e abbaa isii warshaa kanaatu eenyu namummaan meedrook abbaatti ta'e kun Sheek Alaamuddin nama jedhamu ijjaanuun agarreen beennu namuma kanaa asit gad nuu fidaa jedhu. Waggaadhaan wanni kun gaaffiin tuffa'aa turte waan nama ajaa'ibaa. Baadee isii latti tunu keessaa akka kuntaalaa keessaa naqachuu malee keessaa harachuu malee isii latti tun yoomi addeetana wanni firiin takka lafatti akka jetteen dhaani bara santi eegadhaa kun waa isin waa itti fudhattan jedhee miliyoona 15 dhufee fagoo ta'ee beektaa achi gadi isin murteesseera jedhe waan waldeetti inni lafatti dhalate Sheek Alaamuddin ijaaraa ture istaadiyoomii waa adda addaa kana hunda beekna jechuudha. Garuu bakki inni soorsi galee isaa Adola teette ka waan takkaan godhu birrii $10,000 miliyoona 15 sobee kaabineen bara sanii waradaa 15 bosir akkasii jira se'a waradaa godina Gujii keessa jiru waradaa sun qoqqoodattee kaabineen waliin jette me kiliinii kalakkisi yookaan mana barumsaa mana sadarkaa barumsa tokko miliyoonni 15 hojjanne keessa kaabineetti gale jechuudha. Kaabinee jechuun
ana akka hiikaa kiyyaatti warra sobdee bultoota jechuudha. Sobdee bultoota dabballe yookaan kaadiree maalii jedhan kanaa sobdee bultoota warra hojjetee buluun barbaadu warra sobee bulu jechuudha. Warra sanii qoodanii akka sanii dubbisan xiqqoo bulchanii wanni kun waggaa deemtee kaatee warshaa kana tuubbessanii jalaa milkaa ijoolleen bara saqqaddee mormiin kaasaa turte. Laga dambii bishaani bakka meedirookisa akka seenu dhuma eegee duuba bu'aambaa karaa kutte jechuudha ijoollee. Akka bishaan seenu tubboo bishaan achi seenu. Kana hunda godhaa turan jechuudha. Kanaanii bari warshaan kun facufame. Miidhaa naannoorra dhaqqabsiise jedhee mootummaan nuu yaadee namoota biyya sanii yaadee Timotee bara akka warshaan kun cufamu taasisa. Hundaan cufamee bara. Warshaan bishaan gara warshaa yaa'u haga cufamu as haga cabee bishaan laga dacha'u asitti. Haga elektiriika karaatti irraa qooqaa dhufu kuticha qeerroon naannoo Gujii sun tattaafachaa akka ture. Ammoo qeerroo tana gaafa yakka garaa garaatti kennamee hundaan qabanii hidhan. Magaalaa Shaakkisooti, magaalaa Bulee Horaatti, magaalaa Adoolaatti hidhantu jedhanii gaafas ijoollee naannoo godina Gujii sammeeqichaa kophaa baasanii eessatti mana murtiitti dhiyeessan. Yaa baalloo gara godina Booranaa geessanii kophaa adda baannee achi miidhichaaf achi adamna jedhanii. Gaafa godina Gujii ijoolleen naannoo Shaakkisoo ijoolleen godina Gujiitti sochii godhaa turte. Gaafa se'eetti nutti birmata. Ijoollee yuunivarsiitii Hawaasaa barattu yoo seenaa isaan yaadan ijoolleen bara sanii Hawaasaa yuunivarsiitii barachaa turte. Ijoolleen yuunivarsiitii Amboo barachaa turte. Deeggarsa nurra gooteetii baana. Nu gooteetii baana. Ummata keenya cinaa dhaabatanii fakkiidhaan siniin jedhee kabiraan dhaabanne siniin jechuu kiyyaa mutu. Warri fuula dura ba'ee akka bakkalchaa mul'atu warroota kana ta'eef maqaa dhabe. Ammoo warshaan kun facufamee kadhaabateen yakka lafa san irratti jalaa gubbaa hojjetamaa jiru. Argichaan mormii jabeenna godinoota Gujii lamaan kan ka'ee bara. Kusseen abeettaa warsonni tokko muti. Cimnaa kennaan dhaabatee bara. Adda gaaffii kaatee jira. Gaaffiin bara san warshaa kana rakkaa. Arda deebiteerti moo sababu warshaan kun banamuuf maa? Dhugumaan ijoollee garaa haadhaatti bulbulantee naafattee dhalattee akka bofaa lafarra harkifataa yaabisa satti fayye. Fayyaa isaaniitti qoratamee argame. Moo waa isaanii maletti kunuunsa isaanii maletti waa isaanii mirga kennaa yookaan beektaa isaan kunuunsa waan dhaabate takka jira seera tumamee jira. Moo Gujiin haguma kana yookiin miimoorii isaa waa achi argu jedhaniiti. Moo akkuma amma guuranii daddaltoota yookaan namoota karra qabanuuf nama babee kan Gujii keessaa guuranii mana hidhaatti naqasan hidhamaniirani isaan wanni jedhaniiti. Kuni gaaffiin gaafas kaa. Sobdee bultoota callaa walitti qabamanii sobdee bultooti bilisiginnaa ergamtoota naftanyaa callaa walitti qabamtee lubbuu Gujii hegeree Gujii dhala Gujii hegeree Gujii kaballeessanurra irra murteessuun barbaachifte jechuudha. Itti fakkaatteerti.
Kanaafi warri gaasa waan san cuchisiise addalle lafuma san jiran itti guddatteet aduuba jirtuun akka taphaatti labsanitti itti sifoonnedhanii yaaduu barbaachisu itti milkoonna jedhanii yoo yaadan taate kuni yookiin itti short memoryidha yookiin isaatti short memoryidha jedhanii mee duruma duuba dabaree walii kennaa sun. Faaduu wayya madishaa mee Girjoo laali. Waan irratti daruu jira. Gaaffii tana walta qabdee irratti daruu dandeetta. Laga dambii banuu jechuun akka uummanni keenya hubatutti akka uummanni jedhaa jirutti si'a lammaffaaf duguggaa nurra geessisuuf si'a lammaffaaf waan biraa keemikaala fidanii gannaquuf qophaa'anii jiru jedhu. Uummanni akkasitti komataa jira komii uummataati kun. Mee si'a lammaffaa kanaaf uummata kanarratti waan kana banuuf deemuun isaanii guyyaa kaleessaa taakkalee uumaatii fi namni Dooktar maqaan isaa Dooktar Girmaa Amantee jedhanu achi turan. Namni waltajjii tanaa geggeessaa jiru Dooktar Girmaa Amantee jedhama. Achi turan. Mee warri kun warqii kana banuu utaaluurra maaf jalqaba warra miidhame kana. Warra akka malee miidhaa irra ga'e. Kana yoo xiqqaate maal maqaa isaa wiilcharii ijoollee deemuu hin dandeenye tan. Mana isaan keessa jiraatan. Akkaataa namni kun itti qabamu. Wanta akka hin goone. Nuti Oromoodhaa isin miidhu jedhaa dhufan jedhan. Wanni akkasii kun Oromoodhaa isin miidhu jedhaa isin miidhuun duraanus eenyu ture namni waan kana geggeessaa ture. Moo dhaaba biraatti amma dhufee maqaa dongee daranne dhaabi kalee Oppiidiyoo jedhamu. Hadha bilxiginnaa jedhee dhufe kun. Isaanuma ture kalees. Hadhallee isaanumatti ture. Akkamiin hubattu waan kana kaleessa isaanumatti akka kana qindeessee hoogganaa turanii fakkeenyaaf amma bosonaatti deemanii badhaadhaa mucaa jedhamu. Akka jeessu warruma kana warra hadha jiru kana. Warra hadha gujii irratti warqiin tun qotamuu qabaa, baahuu qabaa, banamuu qaba jedhaa jiran kana. Mee ilaala warruma kanatti irralles deebi'anii biltsiginnaa nuti Oromoodha jedhaa jiru. Akkamiin ilaaltu meessin waan kana irratti onaa dabale Girjoo? Ayya galatoome. Wanni dubbii haasawaa duraasanti wanni itti dabaluu fedhe maal si fakkaate. Amma inni waan seenaasa waan obboleessi keenya kaasee fi seenaa sanarra diqqoo irra dabalee wanni isin himu maali. Gaafa nuti dargeen wallolleen lolatti seenne duraan dursee warri dargii jaarsa abbaa keenyaati asasaa godhi jedhaniitiin wanni itti kennanee turan. Asasaa godhiin kun maali yeroo sanii warri laga dambiitii warqii qotu warra achii qotuu fi gujiin kaloon tiffatu diqqoo wal dhabanii turan. Wanni irra wal dhabanillee maali warri yeroo sanii warra qotu kana waraaree jedhan. Waraareen tuni loon gujii wararaa turte itti seentee waraarti irra. Garuu isaan maal jedhanii warra dargiitii himatanii warqii qotuun dhoowwe gujiin jedhan. Yoona nutti kaasee gujiin warqii qotuu dhoowweera jedhanii himatan. Sababa kanarratti warri kun eenyu ennaa jedhanu sarbuu gabbii jedhanii amma boruu sheekootii fi nama bulchaa yeroo sanii karaa ammaa shaakkisoo kana bulchaa ta'e isaa walitti ta'anii dargabaalii tokko fa'aa walitti ta'anii biyya keessa deemaa jedhan. Dhaqaa warra kana biyyarra duguugaa isaan balleessaa jedhaniitti ammallee milishaalee fudhadhii deemedhanii akkasiin baanee laga dambii kana keessa ani fi obboleessi gammadaallee miilaan karaa san keessa dabaraa ture. Yennaa dabru yeroo sanii warqii qotu laga dambii kana bisaanti beete waan akka meemmeeti jira waan sanii qotaa turan. Yennaa sanii warshaddaan suni irii ol hafeera irii gadi deemuu jira irii gadi guddisuuf deemuu jiran yennaa sanii.
garuu harkaan qotanii harkaan lemaa qotan bisaanuma laguma deemanii meemmeen hammaaranii akka meemmeen laga dhiqaa ture. Warra kana laalaa bira dabarre nuti gaafas. Amma seenaan tuni higama akkasiin yeroo guddaaf deemaa turte isin akkasii akka warri Boko dhaggeeffattoota ta'an akka beeku irraa wanni fe'e. Maali gaafa nuti waraana keessa turre ijoolleen baay'een waraana keessa turte ijoollee karaa haya diimaa keessa baatee waraana keessa seente. Karaa lafa gaalee jedhamfaa shaakkisoo oddoo ereega joona laga dambii kanaa yoona ijoolleen nama guddaa ijoolleen baay'een waraana fudhattee waraana deemte. Dargiin waraana jabaa wanni nutti fideef nuti amma waamanna gaafa lola waamannaa sanii helikoptera nutti fidanii helikopteraan nu haadhata. Maaliif warqii bira jiranii warqii qotan dhoogganii warra kana asii isaan balleessina jedhanii waraana jabaa nutti erga. Kuni seenaan guddooni gatiin guddooni akkatti baatee jirtu namni kenna hubachuu isa barbaachisa. Wanni kun waan yeroo dheeraaf maaliif yeroo sanuu gujiin hin beeka wanti deemaa jiru lafa irraa fudhatanii lafuma gujii warqiin asii mudhatte jedhanii lafarraa guuratan. Warqiin asii mudhatte loon keessan irraa asii deemsisa jedhanii loon isaaniitiin walta akka gujiin lafa sanirraa baqatu. Waraanaan irraa saamuu irraa hatu'u akkasiin achi keessa ari'aa turan. Kanammoo namni kenna yeroo ammaa kana keessatti beekta generationiin dabree yoo generation biraa irra dhufu namni waan kana irraanfatuu danda'a. Garuu irraanfachuu wanni nuti hin barbaanne gatii guddoo dhiiga guddoo irra jigee jira. Maaliif falmachuu lafa sanii callaa doon ta'inu falmata lafaa callaa doon ta'inu waan amma dhufu kana keemikaalli kuni biyyee tana keessa maan bisaanti naqamee bisaan sun hoo eessa deemu loon gujiitiin dhuga. Loon gujii hommuu bisaan san dhuganii ka durrubanii ka warri ka olmatoo aanan isaanii irraa dhugdee naatoo dhukkubi sun eessa dhufa gara keetti dabree dhufa. Bisaan ati irraa dhumtu hommuu ka ati laga sanii waraabbattee dhugdu. Maaliif waan baay'een qabu nama keenya maan bisaan lagaa yeroo sanii bisaan laga deemanii lagaa waraabbatanii bisaan dhuga. Maan keemikaali achi dhiqamu sun bokkeen yennaa roobu lolaan akkuma jiruun dhiqee geessee galaana galchaa bisaanti galchaa namni keenya waan san dhugaa dhukkube akka saniini nama keenya keessa dabree ka jirulle lafarraa duguugee balleessuu fi ammallee immoo ka dhufulle dhaloota dhufulle waan santi isa eegata jecha. Kana namni keenya beekuu barbaachisa. Warri amma dhufeetini gaafa kaane OPDO jedhaa oligarrokkisaa gurgurataa nama keenya saamaa ifillee saamaa nama biraallee saamsisaa warri turanillee warruma arra dhufanee kaaneetiin isaan bira ta'anii waan kana hojiin tun akka duratti fuftu warri amma murteessu warruma kana. Yookaan immoo ijoollee isaaniiti. Maaliif irraa bu'aa guddoo argataa turan isaan. Itti guddatanii jiranii, itti jiraatanii jiranii maali isaan bakki isaan jira eessa bakka biraati. Finfinnee keessa qubatanii.
afaan kee dubbatan malee finfinnee keessa qubatanii ijoolleen isaanii hoo achi guddatti achi baratti maal dhukkuba biyya keessa deemu kana isaan waan akkasii quban qaban. Isaanii fi miidhaa isaanirraa wani dhaqqabsu tokko illee hin jiru. Wanni amma isaan jarjaranii asitti dhufanii afaan nama kenna afaan dhaaneet kaaniin ati eessa as keessa qoodan qabdu jedhanii keessa ari'aa kaaniin ati seeni dubbadhiidhaa. Wanni kas godhanuufi maani waan duri irraa guurataa waan irraa faayidaa itti dhaggataa wanni isaan turane faayidaa santi irraa tureeraam. Faayidaa san bakka deeffachuufi amma dhufanii nama kenna dubbata. Guddina keessanii jedhanii isiniifuu guddinna. Mee namni kenna immoo waan kana akka dansaa irraa hubachuu barbaachisa. Maani wal biratti waan isaan amma deemsisaa jiranuu fi waan nama kennu waan isinti dhaqqabaa jiru dhukkubaa fi hammeenna isinti dhaqqabaa jiru kana wal bira fiddanii kompeeri godhuu ilaaluu isinirra jiru. Mee dhukkubi kun nurraa deemeera maan nu bu'aan nuti asirraa dhaggannuu fi wanni amma nuti irraa dhukkubi amma nurra deemuu jiru attamii wal qixa. Waan kana kompeeri godhuu nu barbaachisa. Namni kenna ilaallatu barbaachisa. Maani dhugumaafuu faayidaa kennaa deema immoo faayidaa ifiitii deeman. Warri kun immoo faayidaa ifiitii akka isaan deemanu kuni ballaalle ka gurra hin qabnellee hin beekamu. Sabi kenna immoo waan kana akka dansaa beekuu hubachuu ka baratelleen ka beekelleen qaruulleen gowwaalleen wal dhageessisee wal barachiisee wal hubachiisee waan kana akka lubbuu isaati duuti keessan garuu ni ooltu dura dhaabachuu higa gaaffiin isin gaafattane higa gaaffiin isin qullooftee isin deebitutti rakkinyi keessan sun akka isin hiikamu wanni amma yeroo ammaa kana keessa dhaabateeru dhaab isin waan kana isin hiika kunoo achi dhaxxanee himattanii akkasiin isin hiikamti jedhanii waan achin isin kenneera maatu jira. Yeroo ammaatitti warri kuni lafarraa isin dhabsiisuuf deemu akka jiru beekuutu barbaachisa. Horii keessanillee ilmee keessa sanyii keessanillee lafarraa isin duwwanee balleessanii lafa sanoo harkaa isinirraa fudhachuu maali duruu fudhatanii harkaa qaban maal nama kana karaa jiran maal attamii isaan balleessin humnaan itti seennee humnaan irraa fudhannee lafarraa balleessina lafarraa haqna jechuu jira. Kuni waan wal dhossunuu miti kun waan dhokaataatii miti. Akkasii kana beekuun nu barbaachisa jedhachuu gabaadduutti. Ulfaadhu wayyami adisha gaafiin kanuma garuu haa ta'u malee Girmaan amantee kuni namni Dr. Girmaa amantee jedhamaani actually OPDO ture namichi kuni adda biltiginnaadha biltiginnaa warra naftanyaaf ergamu kalee jarri kun Tigreef ergamaa TPLF ergamaa warqii laga dambii kanaan keemikaala gallakkifamee uummata irratti balleessaa turan badii hamtuu dalagaa turan as deebi'anii immoo isaan mataa isaanii kaadireen godina Gujii kuni ana warra naannoo laga dambii jiru kana warra karaa naannoo laga dambii reejii kana yennaa laaltee jirtu balbala laga dambii dabaru kana warra naannoo san qubata ana horii warra sanii una adoo jetteeni kaadireen biltsiginnaatun Girmaa include Girmaa amantee dhuna
Ummanni Gujii garuu akkana miidhaa irra geessisaa jiru. Ammas dhufee an Oromoodha, nuti Oromoon isin hin miinu. Kaleessi TPLF argamaa ture jaruma kana moo bifa biraa jijjiirratanii nuti isin hin miinu jechuu jalqaban. Miidhaan kana caalu kamtu jira? Fakkeenyaaf akka qoratanii ummataaf dhiyeessan gaaffiin ummanni gaafate keessa generally akka qoratanii dhiyeessan gaafatanii human right qoratee warri human right qoratanii immoo galchanii jiru badii hamtuu akka ta'e. Ka qoratame kana Abiyyi immoo no qormaanni qoratame kuni ummata kana gadi hin bahu, ummata kana gadi baana, ummanni kun warqii kan qochisiisu jedhanii hin dhumatanii asitti isaan fidnaa karaa kaaninuu maqaa biraatti moggaasanii fixaa jiru jedhanii qormaati kan dhossan. Qormaati qoratamee jira, qormaati dhofamee jira. As deemanii maqaan Oromootiin warqii banuun ni danda'ama, laga dambii banuun ni danda'ama. Ummata kana akkamiin ilaalaa jiru? Ummata kana hammaa ol tuffii haga dabarte na fakkaata. Ati akkamiin ilaalta dishaa waan kana mee? Asirratti ajeela gara gaaffii keetiin fichaan dura waan namoota amma beektaa achi dhaqanee uummata burjaajessaa jiranuu san irraa dubbachuu barbaada. Keessattuu waan taakkilee uumaa. Ani taakkilee uumaa kan isa arge yookaan taakkilee uumaa ta'uu isaarratti kan isa arge bara maaster pilaanii Finfinnee irratti mormiin Oromoo korneera rakaatti taakkilee uumaa jechanni fuula dura bahee jedhe. Ehe የማንነት ጉዳይ ነው። ማስተር ፕላን ሁጅራ ኦልቹን የማንነት ጉዳይን ማጥፋት ነው። በረሰን ታከለን ኦሮሞ ኦፒዲኦ ተኡ ማለ ኤጉማ ኦሮሞ ሰቦኑማ ኦሮሞ ኬሰጅት Achi duuba namni kun ijjeette moo jirti moo jedhee annama kana yoo dhugaa rabbii dubbadhe atteeshiniitti kennee hordofaa ture. Amma gaafa kana eenyuu lubbuun jiraachuu isaa gaafa kantiibaa magaala Finfinnee ta'ee gadi fuullee arge abboo jiraanne jedhe. Namni dhugaa bakka qabate jedhe. Mootummaa ce'umsaa kana akka amannu nu taasisu tokko hojii taakkaleeti. Taakkaleen Oromummaa yookaan sabboonummaa nafa isaa keessa jirtu kaani kittibaatii nafxanyaa fudhate jechuudha. Kittibaatii nafxanyaa fudhate jechuun kittibaatii jechuun akka warreetu ogeeyyii yaalaa kun nutti himanutti vaayirasii dhukkubaa sanii humna isaa cabsanii nafa keessatti kaayaan jechuun akka vaayirasiin jabaan dhufee alaa akkis hin goone ka keessa jiru akka aluu qabadheera bakka jiru. Taakkaleen sabboonummaa isaa haftee kittibaatii nafxanyaa fudhatame shuumannata kantiibaa Finfinnee ta'e irra kolaafame jechuudha. የማንነት ጉዳይ ኢሳ አቺ ሀፍተየት ከራፉ አመዋን ናኖ ፍንፍኔ ዋአዳ ማስተር ፕላኒ ፍንፍኔ ለፈረክ ወያኔ ሁጃቻ ቱተሰኢሰኒ ዶጎርጎረተ ኡበረኒ ዱራ ሰሙ ነማ ኬሰ ማስተር ፕላኒ ሁጃነ ጀደኒ ሰሙ ነማ ከነ ኬሰት ኦሮሞ ፍንፍኔ ባሃቴቱ ዲሃ gargar baasuudhaaf waan godhaat sammuu isaa keessatti taakkileeffatu hujachaa turane hin beekna jechuudha. Har'a taakkileen dabaree kittibaatii fudhate sana vaayirasii sana irraa adoo fayyin har'a lafa Gujii illee dhufeera. Girmaa amantee ta'e taakkilee uumaa ta'e isi maanti nu amanaan nuti Oromoodhaan nu amanaa maanti fide. Gaaffii uummataa yakka lafa sana irra dalaga
hujiidhaan ummata maanti isinirra dhaqqabe rakkoon jirtu maan gadi baya kunootana isinitti fimnee dhumne yakki dabare kan badiin dabarte tana falli maarre nu fala kana qabannee dhumne isin falli isin bira jiru maan jedhanii odoo gaaffin jirtu nu amanaa madhuttesi nu amanaa jechuun madhuttesi hujii lafa sanirra jirtu waan lafa sanirra seerri jiru rakkoo lafa sanirra jiru ummata san gaafachuu akka mashannaa fi jedhuu tattaafattesen viktimii warroota ta'anii adda ol ka'anii ilmaani hegeree teennata lafarra akka bofaa yaatuse yo ummataa yaaduu taatu yo hujii taatu yo na amanaan jiraattu taatu dhaqanii ummata san laaluu malalsine attan jettan jedhanii abbootii ijoollee sanii haadhotii ijoollee sanii maarra jirtan me attamii isin gargaa uuma lafa tanaatiin attamit deebinnee madaalatti tummadoot madaa ummat kun madaa adda qabeennu masaasaniin akkam isin yaanu falli maan jedhanii nama gaafatan mana nu amanaa nu ormoodha jechuudhaan himu afalli dhuge oromoo sammuun garboomtee fi oromoo beektaa walaba ta'ee fi garboomee dhalatee jiru maqaanii mokka daddala ummat kun maalirra jira latti sun maalirra jirti hegereen lafa sanii maa ite icha deemaa jirti falli maan falli eessa jira ummata lafa san yakki irra dalagame keessa jira itti siqanee gaafachuu mala adda waan waasanii kaasarre ya wani sun kaatee jette deebii hin qabarre wanni isaan ijaaramanii itti dhufan seerarratti dhugaarratti hundaawanii odoon ta'in koorsii leenjii sobaa ka mootummoota waggaa 50 biyya san keessa soba lafarra gadi ijaaran sobdee bultooti adda dhuttee afaan nu oromoodha nu amanaa jedhu gadi yaatee jedhu nu wanni namatti amannu hujiisaa oromoo moti maafi kunno tigireen ta'in maafi amaaran ta'in hujiisaatti amannanu hujii nami sun hujate maan bari tigiree ilan qabne kakaraa deemtu lafa oromoo keessan been kakaraatti banee dhagarsiise yo dhiiga laalle bari oromoo obbitoomni addanyi gadi yaateenyi nu oromoo nu amanaa jettu isi amantee kanamaatti fide name tigiree karaan been bara duree amaara karaan been name karaa qotee nutta baase hundee garbummaa lafa teenna keessa gad dhaabe adda hin jirtanuura gaan jechuu hegeree nu balleessicha warri adda nu amanaa jedhu kun baankii garaa keessa ijaaratanii baankii garaa keessa ijaaratan nami baankii horii horatee baankii horii baankiin baffata isaan baankii isaanii garaa isaanii sabummaa
isaanii dagatanii yookaan gananii nu keessaa ba'an. Nyaanni hamaa eenyus kasi keessa dhalatee ka qomoo kee ta'e ka dhiiga kee ta'e ka eenyummaa keeti sii dhagguu dadhabe. Adda dhugumaan ijoollee shaakkisa dhalatte ijoollee naannoo laga dambii naannoo meetiroo keessatti dhalate. Dhuguma Oromoo akkamitti sammuu akkamii qabaataa waan dhaggaa nyaatee bulee jiraata mootummaa san keessa. Gujii akkamitti waan argee jiraata. Dhugumaan nama sun gujii gujooma himata. Isi wani gujooma wanne himattuu maal? Bare hawaasa san keessa dhaladhe hawaasa sanii ani eenyummaa kiyya ka hawaasa kana keessa mul'adhaa jedhetu. Hawaasa akkana lafatti dhala akkana hegeree akkana lafa akka bofaa lafarra jira. Hegeree lafarraa dhabamsiisa. Mee aadaa gujii keessatti bal'aa fi naaf ganna keenya kana keessattuu jira. Akka immoo naafaa fi bal'aa hugguu dhalattees dhalaniitii mootii bara guyyaa keessaa namni tokko naafatee yookiin bal'aa'eetii mootii bara warshaa akka warshaatti warshaa dhaabanii gujii achi ilma hortee gujii achi horaa jiranii akka faabrikaan oomishee baasaa jira. Naafaa fi bal'aa mee addan jiraattota naannoo sanii adda dhugumaan biyyi sun Oromoon mootummaa horate gujiin dhugaadhaan namni ko ana bakka bu'aa sagalee kiyyaa qoonqoo kiyyaa na dhaga'aa hafuura kiyyaa jedhee nama dhugaa kasa fakkaa yoo lafa san keetanii adda nama gujiisan hunda isaaniitii dhiiga fuudhanii adoo qoratan amma dhuguma namni naannoo san jiraatu fayyaa qaba adoo namni sun abbaa argatee abbaan ummata san kunuunsu gadi dhufee fayyaa nama sanii irratti ummata sanii qorannaa irratti deessisa. Ummata ta'e horii horsiifatanii bula bineensa baddaa jiru irratti dabalu waan facaafannee lafa sanii ol biqila. Yoo fuutee teestii gootee jedhu wanni sun dhugumaan midhaanii qulqullicha muki dhaabatu kun adda muka qulqulluu dhaabatan jira. Bari nuti Oromoon gujii seeraa fi heera abbaa gadaatiin gaafa tumatu eessaa ka'ajoo jette marrarraa ka'ee haga ilma namaatiin marga seera margaa qaba. Ka mukaa qaba. Ka bineensa baddaa akkatti kunuunfatu qaba. Ilma namaa akkatti wal bulee horee akka asgee qaba. Bari responsibility yookaan akkaataa hortee lafa sanii waan baddaa galaati bineensa baddaa galuufi bineensa horsiifatee bulu akkatti kunuunsee Oromoo ittiin jiraatu qabaanna bare akka kunuunsnee ittiin jiraannu gujii qabnaa bara. Yoo obaa laga loonii dhaqnu bishaan obaa boolla walirraa tootuu walirraa fuudhanii to'anii bidiruu loon bishaan itti unan. Yoo bidiruu san loon unanii irraa bayan bidiruu san maaliif bishaan itti guutee gujiin biraa deema. Boolla keessaan ol waraabee bidiruu san haloo itti unan sani bishaan itti guutanii seerri sun guutaa biraa deemaa jechuun icciitiin waan sanii maa. Horiin nu horanne loon keenya unanii baane ammoo galgala horii uumaa baddaa jiru jira.
bineensota baddaa jiru jira. Gadi bu'anii boolla san keessa seenanii uluu hin danda'e. Isaan karaa isaaniitiin halkan bidiruu san keessaa bishaan unanuu jedhaniitii bara. Bari kunuunsa addaa ka horateef ka horatin ka baddaa jiruuf ka mana jiruuf beektaa Oromoo gujii akkas kunuunsaa turre bara. Kana dhaggaa guddannee bara. Amma ammoo gara galanii waan lafa kunuunsichaa, waan qilleensa kunuunsichaa, waan marra kunuunsichaa, waan baddaa kunuunsichaa nutti himichaa gad deeman. Nuti bara responsibility bineensa baddaa jiruullee qabna. Boolla akka bu'ee bishaan una jedhee akka boolla bu'ee hin duune bidiruutti guunnee fi bidiruu san biraa deemnaa baate. Halkaa kasaa dhufanii unan. Bari horta ummata akkanaa bari. Ummata takka. Addunyaa kana keessatti wanni kanaa jirti jedhamee yookiin barnoota dhaqeetii barateetii qotii bari. Uumaa isaatti akkatti sheeppii ta'ee dhalatee guddatetti akkasanii bari. Hegereessan nu balleessan jiranii bari keemikaala. Kanaaf taakkilee uumaa kittibaatii fudhateetu vaayirasii nafxanyaa duro gaafa qabsoo qeerroo qabsaawaa qeerroo ture finfinnee shuumamee jennaan kittibaatii dura fudhate. Kittibaatiin su adda isa nyaattee adda vaayirasiin nafxanyaa keessa galee hojjechaa jira. Ka Oromummaa keessaa baatu. Hirmaa amantee na amanaa jedhee dhufe. Wanni si amannu jirtu huji akka seeraatti malli maan jedhi falli maan jedhi ummata gaafa. Ati kaayoonta ummata gaafatichaaf adoon ta'ini ummata sobichaa soddee bultoota akka keetii guurattee waan si fakkaata. Achi walitti qabdee ummata burjaajessicha adeemaa jiru. Kun sadarkaa adda wal sommuu mootii bara. Yennaadhaaf banuu dandeetta laga warqii sanu qawwee harkaa qabdi. Ammoo siisifoo isin isifoo ka isin ergeef isin illeef isifoo. Adda galiin addunyaa kanaa soba abiyyi lafa dhaabaa jiru. Awurooppaa fi Ameerikaa hunda irraa beekte baajeta dur mootummaa Itoophiyaatti ramadaman irraa qabamanii jennaan adda qabeenya lafa sanii uumaa lafa sanii soori. Uumaa lafa sanii hunda warqii waa warqii fakkaata galii ittiin godhatichaa tattaafataa jirtan. Issi foottu sinii haga feetanillee yoo goota. Sobi karaa sobaan taran gala nama dhibaa jiru. Soddalee adda geettani adda karaasa keessa ol deebi'aa jirtu. Allaattii beelaa martu beelawaan gula maraa jiru. Gujiyyoo mamma. Allaattii beelaa martu beelawaan gula maraa jiru. Adda addunyaa kana hunda keessa abiyyi maraa jiru. Ollaa kana hunda maree wadhamee isa gula maraa jirta. Wani martan allaattiin maalima adde horiitti qalan barbaadde sanii tanaa barbaadde. Bada kalafa jiru allaattiitti baran deemaa jirtidee allaattii tuun karaa allaattii itti buutu sayyoo jiraate achiin nama fa horii qalatee lafa jedhee bada beelawaa achi dhaqee garaa fi guutaticha adeema jechuudha. Isisaan jechuudha. Bilisiginnaa nafxanyaa adda addunyaantu itti joonjootte gara itti baatu dhaddee mara jirtu gula marti. Kanaafi isin isi fookkidhanii
dubbii dheeresse ashu. Ulfaadhu wayyan fakkeenyaaf Girjoo daqiiqaa tokko keessatti dabalatuu dandeetta garuu gaaffii kanallee fudhadhuuti san daqiiqaa tokko godhiiti gaaffii tanan naadame. Hoogganaan paartii Biltsiginnaa godina Gujii warra godina Gujii keessatti hirmaatuudhaaf sabbaa boruuti dhufaniini sabboontotaa fi quuqama sabaa warra naannoo laga dambii kana sabbaa boruurraa warra dhufe jira. Warra kana ammaan jedhee isin shaneedha waltajjii tanatti hirmaattan jedhanii dhooggan. Itti aansuudhaan warra Adola keessaaf shaakkisoo fi naannoo san jiru nama quuqama uummata kanaa qabu akkamiin warqiin kun banama jedhee mormuuni isinis abiyya keenya jeeqaa jirtan isini waltajjii tana keessatti hirmaattuun qabdanuu jedhe. Wal filanii callaa warri Biltsiginnaa ta'an Biltsiginnaa jechuun ergamtuun naftanyaa wal filtee Gujii irratti ummata Oromoo Gujii irratti murtii akkasii dabarsuu deemaa jiranii. Mee inni kun gochuun maal? Uummanni illee wanni beekuu qabu waltajjiin tun waltajjii Oromoo don teene waltajjii ergamtuu naftanyaa akka ta'e beekuu qaban jedha akka kiyyatti. Ati maal jetta kanarratti? Furmaanni maal ta'uu qaba? Uummanni maal godhuu qaba? Warqii kana bananii jennaani. Fakkeenyaaf warqii kana dhaabachiisuuf nama 17 guyyaa tokko Adola keessatti rashanamee jira waraana biyyiitiin. Egaa biyyi muummee ministeeraa ta'e takaasaa jirru kan duraan TPLFin hoogganameen dhumataa don teene ka gaafa abiyyi muummee ministeeraa ta'e jechuu kuyi. Shaakkisoo keessatti namatti akkas dhumatee jira. Warqiin kun hin qotamuu abadan jedhanii beekan uummanni. Ammallee as deebi'anii piroobileemii karansii amma abiyyi qunname kana furmaatatti kennuuf deemaa jiru fakkaata. Furmaanni ka ta'u warqii kana baasnee warqii kana qabna jennee uummata addunyaa kana sobuu deemuu barbaadanii. Mee furmaati kana maal ta'uu qaba? Warra naannoo sarraa dhufe waltajjii tanarra dhoogganee ergamtoonni naftanyaa kun kana gochuun isaanii maal isinitti fakkaata? Akkasumas sabboontota Gujii keessa jiran dhimma saba kanaatti quuqamanuun isinii shororkeessitoota isinitti biyya keenya jeeqaa jedhan. Biyyi kan naftanyaa callaa moo Oromoon biyya tana keessa abbaa biyyummaa qaba? Gaaffiin Oromoon gaafa kaan kaasee dagatamee kanatti deemaa jira. Mee kanarraa wanaa jedhiiti hin xumurraa ulfaadhu wayya Girjoo. Ayyee galatoomne. Wanni xiqqootti daruu fedhe maal si fakkaate biyya tokko keessatti riisoorsiin yookaan immoo qabeenyi ka lafarraa baasanullaa ta'uuti ka oomishoomee dhufullaa ta'uuti wanni inni dhikaatuuf maani saba tokko jireessuudhaaf saba tokkotti guddisuudhaaf waan isaan bulanuun waan isaan jiraatanuun diinagdee isaanii diinagdee biyyaati. Nuti amma wanni asirra namni keenya wanni hubachuu barbaachisu wanni nuti nama keenya akka hubatu wanni nuti fedhii guddoo wanni qabnu maali? Tokko mootummaan tokko yookaan immoo organizaashiniin tokko responsibility seeraan gaaffii biyyaa guutee ecosystemii yookaan immoo waan lafa san keessa jiru qilleensa namaa sa'a maani adoon jedhinu atoo waan san immoo daaksee adoo hin balleessin adoo hammeenna yookaan dhukkuba adootti fidin karaa seeraatiin waan sani qotatee yookaan immoo oomishoosee keessaa baafatee saba achilla jireessee ifillee itti jiraatee yookaan mootummaan ittiin jiraachisuu ka danda'u yoo waan akkasii ka seeraa ta'e sabi waan dura dhaabatuuf hin qabu. Maaniif itti guddataa jira waan cufa itti hujaanii fi jiranii karaa ta'e roads hospitala ta'e
mana barnootaa ta'ee guddinni biyya keessa mul'ataa deemaa jira. Yoo waan akkasii ta'e sabi waan dura dhaabatuuf hin qabu. Garuu yeroo ammaa kanatti yennaa ilaallu eentu itti jiraatu jira. Eentu ittiin guddatu jira. Bulii eenyuuti itti ijaaramu jira. Bulii eenyuuti itti diigamu jira. Eenyuutti lafarraa duguugamu jira. Eenyu lafatti ka guddatu jiru. Jennee gaafachuu nu barbaachisa. Ilma eenyu lafarraa balleessanii ilma eenyu jireessan. Kana kuni wanni amma yeroo ammaa kana deemaa jiru isin bulchuu fi isin jiraachisuu fi ilmee teessan jiraachisuu fi atoo hin ta'in jenosaayidii lafarraa isin duguuguu fi marii hojjetamee muratamee seera tumatanii lafa kaa'anii jira. Kuni maan kana beekuu qabna. Kuni ifa amma nuti warri amma Gumi Boko irratti as baanee nama keenya haasa'uu jiru kun bu'aa yookaan miidhaan taateennaaf miti. Bu'aa wayii irraa dhaggannaa miti. Wanni maan gosa teennatti badii itti deemuu jira. Gosa badiin itti deemuu jirtu tana teennee kaanee ilaan daawwachuun baay'ee waan nu dhibuuf. Dhugaa nuti biyya alaa keessa jira. Haa jiraannu malee onneen teenna sammuun keenna gosa teenna walitti jira. Maali keessaa dhalan gosa gujiiti. Yoo hammeenni akkasii dhibi akkasii balaan akkasii gujii keenna irra deemu attamiin teennee daawwanna jenneeti wanni dubbii tana kaa'u. Warri immoo ammasinti dhufee ka'eetiin hirqotamti. Wanni kun hojii itti fufna warri jedhee nuti Oromooti afaan keessan dubbata. Gamisa keessan akka isin marii keessa itti qoodan qabaanne isin dhowwa. Gamisa keessan immoo nu dura dhaabbatan jedhanii isinirraa ijjeessa. Dhiigi keessanii ka gosa keessanii ka ijoollee keessanii ammaan tanallee dhangala'aa jira. Lafarra oophaa dhiigi oophaan lafarra yaa'u jira. Kanammoo maal beekuu qabdan. Abbaan fedhele gujii yennaa teetane bulee horaa jiraadhaa. Nageelle jiraadhaa. Booree jiraadhaa. Uraagaa jiraadhaa. Maatii jiraadhaa. Hokkuu jiraadhaa. Kuni bobbaa isin irra deemu kana beekuun isin barbaachisa. Maaniin isin soban isinii beektaa isinii amma waan dhaga'u maani wanni karaa namni garaa maal jedha. Warri sumni biyya tasgabbaa'e keessa ta'anii waan akkasii dubbatanii isin amma guddina keessanii fi nuti karaa isinii banuu jirra. Akka isin guddattanu ikoonomiin keessan akka guddatu karaa isin ijaaraa jirra. Waan akkana isin godhaa jirra. Kana isin sochuu jirra. Warra sana dhagi'an nu dhagi'aa jira. Warri kun immoo eenyufaa isaan jennee hangafa wanni isin gaafa eenyufaa isaan jedhee wanni hangafa gaaffii keesseef warruma gaafa kaan isin balleessaa sanyii teessan isin balleessaa isin gurgurataa
warra biraati walta maxxanee warra santi maxxanee warra isin saam maan gujii loon bulaya understand waan kana mataan isaatu isaa galuu hin dandeenye ikonoomii jechuun diinagdee jechuun guddina jechuun mana ittiin mana barnootaa gujii loon bulaya umalee raasaa keessa yaa umalee maal beeka maan irraa fudhachuu godina hommoo balleessu hunnaan lafarraa isaa haqanee balleessu nutti jiraata nutti itti guddata waan akkaniiti isinti deemu jira kanammoo beekattanee gammaxxanee wal gargaaruu wal bira dhaabachuu yookaan ijjeessan teettanii madaawwatte yoo Adola keessatti ilmaan Gujii irra shananu ilmaan Gujii gara biraati maalti boru isinti dhufani beekte isaan callaarra ijjeessanii isinirraa oolan sitti fakkaatte tokko lakkoofsa seessaniinuu genocide isin godhanii lafarraa isin haqanii balleessuuf deemuu jiran boru isiniif akka dhufan beekuu isin baru Adamaan isin jedhan isin balsaginaa keenya keessa jirtanii isin warra tokko nuti waliin jiraannaa waliin guddannaa warra kun immoo warra isin dura dhaabatu guddina kana warra barbaadu muti warra kun warra rakkoo uumala warra beektaa waa isin hiiku warra deemuuti isin jedhanii isin amansiisa isinillee immoo akkasi dhugaatee jettanii waliin baatanii gaafa kaan deebi'anii maa isin tolchan tokkoon qaalanee sirraba kuni waan nuti amma isin cadhinne afaan isin haasofuu moti isin immoo guyyaaf galgala experience godhuu jirtani keessa itti buluu jirtan kanammoo akka beekattan jedhee achirraa dhaabachiisa. Ulfaadhu wayyamii adi shaamee atillee gaaffiin kanumaa furmaata itti dabaliiti nu xumurii ani garuu siin dura hojjetee dhufaaftatuu barbaada kiyya daqiiqaa tokko keessa fixuu barbaada kan koo ummanni keenya waan hubatuu qabu akka kiyyatti karaa kamiinuu warqii laga dambii eeyyamuu yoon banna jedhane dhiiga namaatii itti jigee jira qorannoo warri human right qoratees akka Gujiin kana beekuu qaba qorannoon qoratamee jira itti kennanii jiru beekaa isin dhossanii maqaan Oromoo jedhaa isin dhufanii kanallee beekuu qabanii itti dabalataan namoota biraallee finnee waa'ee laga dambii kanarratti keelloo miidiyaan doktaritti waa'ee interview godhanii lafa kaa'anii jiru salli ilaaluu danda'u gumiin Bokkoollee laayivii dabarsinee jirra irra deebinee waan san deebinee dabarsinee jirra gumii Bokkoorraa hidhattanii waa'ee laga dambii sanii ilaaluu dandeettanii kun duguuggaa sanyii akka ta'e beekaati waan kanarraa ummanni keenya mormaa dura dhaabadhaa biltsiginnaan karansii rakkoo birrii doolaaraa dhabdee rakkattee jirti. Doolaara warqii teessan qabsiisuu deemti dura dhaabadhaa jechuu barbaada ankaraa kiyyaan xumuradheera adi shaatime wadabaladhu nu xumurii ulfaadhu wayyam. Ulfaadhu wayyameetillee wanni gara gaaffii keetiitti yoo diqqoo hirkadhee jedhe namoota gara sabbaa boruu sanee karaa daawwaa sanee dhufan walgahii biltiginnaa san irratti akka isaan hirmaanne isaan isin shaneedhaa jedhanii yaadatti kaasanii jedhan. Isaan shanee jedhanii isaan shameedha gamu. Walgahii shamee kanarratti isaan warri tortore warri shame isaanii amma wanni beektaa walgahii sanarratti warroota dhufusan wanni irraa ittisaniif maayyo jettee ati ilaalte wanni soolushiinii ta'e wanni deebii ta'e gaaffii rakkuun ummata sanii warri kuni dhugaa jirtu baasa dhugaa fi sobi wal cinaa deemanii danda'e
warri nuti qaama mootummaati ofiin jedhanii dhufan soba baatanii dhufan. Warri dhufu kun warri daawwaa dhufan Adoolaa yookaan gara namni yookaan shaakkisoo dhufan yoo akka ummataa baanii jedhanii isaan dhugaa lafa jirtu harkaa qaba. Dhugaani biizinesa mootummaa ammatti jiru biratti kasaaraa keessa isaan galchitu. Dhugaan hin jirtu isaan bira. Isaan katti hundaawa. Sobarratti hoogganaa isaanii guddicharraa kaasanii mee jiruu isaa keessatti abiyyi lafni dhugaa itti dubba. Waa Oromoorraa hundaa'ee gadi baase hin jiru. Dabballooti isaa dhara qabattee dhufte. Dharri yennaa gara kolbaa teettu kolbaan miidhaa fi waan lafa sanirra raawwataa jira dhugaa takka gadi fiddi. Kanaafuu akkasaa itti dhiyaanne maan godhatarre fagootti firraa ittifata. Isini shaneedhaa nutti dhufinaa jedha isaan warra shame marroo ta'an. Kanaafi waan waliin fakkaanne isaan ofumaa fiiganii ofumaa mo'uu ta'a. Dorgommii takka beektan. Ifumaa fiiganii ifumaaf mo'uu barbaada. Kanaafi wanni sobdee bultoota magaalaa Adoolaatti dhufanii adda Girmaa ayyaanaa kan jette sanii amanta Dr. Girmaa amantee jedhanii natti hima. Girmaa amantee sunii fi taakkelee uumaa wanni isaan baatanii hojii isaanii kasaa itti ijaaran kasaa itti sheeppeessan soba burjaajessi afaan nama wanni jedhu waan hin jirre kolbaan jirre isinu shanee jedhanii itti faalu jechuun maal jechuudha sobi kunoo kanuma wanni waan biraati miti ba'a warri sun shanee matu yoo amma gadi ba'a jiraattota naannoo nami sobaaf faalame yoo haga feete dhibbi hin qulqullaawa isaan. Sammuu ilma namaa gaafa garbummaa baatu sammuu isaa keessa garbummaa itti gadi dhaabe keessaan bahu yoomilli ammoo sammuun bilisummaa qabdu ka humnaan cabdee carraa dhaggatte hundaanii bilisummaa tattaaffa hin warraaqu mirga fi eessifa. Kanaafi nuti bakka jirru addee jirru heegareen nu bataa jira. Amma waan isaan biyya isaanii taate nuti biyyi baaqa duramaan taate haga feeteen adoositta tolte. Biyyi teeti biyya teeti. Yoo nuti akka nuti toltee jiraatte bari wanni waa amma lafa badaa jirtuu san dubbannuuf hin qabne. Nuttan tolu. Nami waa ifiitiin tolu. Ifi ta'ee tola nami. Malee nama biraa ta'ee hin tolu. Nuti lafatti dhalaannee qabna. Lafa ta'een saniin tolla malee adda Ameerikaa fi Awurooppaa jiraanne Awurooppaa fi Ameerikaa hin tollu. Wanni nu fakkaata lafa ta'een san. Bullee ooluu dandeenya. Garuu nuttan tolu nama mataa qabu. Kanaafi wanni xumurarra jedhuu barbaadu. Bakka jirru, addee jirru, beekaa ta'e, wallaalaa ta'e, hayyuu ta'e, doktara ta'e, piroofeesara ta'e, nami qabnu duuchiin yoo dhuguma hegeree lafa saduu. Hiyya
Hiyyaan na baasii callaa yoo taate malee hiyyaan nu baasii urgi nu geessu yoo gara feete dhaqi nami ifu dhokatee hin danda'u nama biraa dhokatuu danda'u nama biraa sobuu danda'u malee ifi sobuuni akka dhukkuba kaanserii mataa keessa keeyyanne nu laala addee jirru waan nurra dalagamaa jiru waan kolbaa lafatti itti dhalanne sanirra egereetii irra dalagamaa jiru waan ijoollee lafsatti dhalatte akkaataa siin me haadhaaf abbaa ijoollee sanii ifi godha addee san ta'aaf laata haga ijoolleen wanni dhalaa nama miitu ka dhale hundi dhalee arguu jedhama haga wanni sun ijoollee naafaa fi bal'aa teetee dhalatte sanii nuti bare ka miidhamaa jiru warra waasa dhaleema miidhaa bulii nama kana nama biraan qabanuu bara hunnan qabanuu bara adoo hunna qabaatanii waan dhalaniif gatii fedhan kaffalu waaqaa gadi bari nuuma laallatanii kolbaa fi laallatanii kanaafi yaada keenna addee jirru me waan kanarratti mataa walitti qabaannee addee jirru wal qunnamnee waan kanarratti haasofnu jedha haala jiruuf ka biyya keessa jiru galatoo Faadhu wayyame Girjoo waan dabalatu qabdamoo hin cufu. Daqiiqaa tokko. Antum muradheera. Faadhu wayyame uummanni keenna warra miidhame kana dhuguma akka ati shaambaane sanii adu hunna qabaatanii ifirraa dhooggatanii nami warqisanii warri amma miidhame kun adu dhuguma hunna qabaatanii nami kamuu dhufee keemikaala kana isaanii lakkisee horii isaanii ijoollee isaanii niitiin isaanii akkas ta'uu hin danda'an turan waan humna hin qabneefi kanaafuu dhaamsi qabu karaa kiyyaan Oromoo marti waa'ee laga dambii kanarratti Oromoo gujii bira akka dhaabatan gaafadhaa akka nu bira dhaabatanii waan kana mormiin kuni mormii Oromoo guutuu ta'uu qaba malee akka mormii maastar pilaanii san ta'uu qaba malee mormiin kun mormii Oromoo gujii callaa ta'uu hin qabu jechuun barbaadaa kanuma dhaamatuu qaba Oromoodhaan sheerii nu gochuudhaan Oromoo waan kana dhageen akka dhageessistan barbaannaa ulfaadhaa wayyamaa jennaa isinis ka dhuftanii uummata keenyaaf hubannoo uumtaniif maqaa Gumi Bokkootiin Gumi Bokkoo miidiyaatiin ulfaadhaa wayyamaa isiniin jedha. Galatoomi jenneera. galatoo Ayyee